mee isa kana duuba akkamiin michiyyoo amma kudha afurii takka dhabdaa mee tanarratti fuusiftomma gammachuu tanaan. Laa walumaan gammanna malee fuusisu. Sifu'ee baduulaata, sifu'ee baduulaata, sifu'ee baduulaata. Akkasii hordoftoota keenya kunoo dhaabbanni nu jeesee gattaa'uuf xiqqoon nu hafee kannummaan isaan kan nu deeman kun dhiiroo maali makiina ol fuudhanii fiduu deeman moo? Isin gargaaru dhufe? Daddabnee jira. Hayaat. Isin gargaara dhage. Makiinaati jaalaa ol fuudhanii fiduu deeman moo tokkoon makiinaa biraa bite. Amalal, ajaa'ibaati. Hayaatii fi Fatiyaan masaanuun lameen isaanitti kanadha. Isaan lameen bananii jaartitii akkanaa gammachiisanii barbaada. Isaan lameen itti kanna. Fatiyaan miskiinaati waa kanaan sodaadha. Yoo bofni keessaa utaalee na nyaate hoo jetteeti yaadni seenu jira. Atummaan sodaadhe. Kitaaba kana banaa gaawwan keessa jiru ni ilaalla. Dishineerii keessa fiddee bal'oo. Waan ajaa'ibaa kuma ittaanu sodaachifte. Abanamu. Jannega. Maali? Maali sin? Maali? Itti daballa. Haa daballo. Wow. Mashallah. Oh my gosh, mutayo amata shaditi zakko ballo kotu kana gatta ihila tokoji lamaji Kalee anaa fi masaanuti jaatu wajji deemnee binnee. Hayyee dhaabbadda. Kalee anaa fi masaanuti jaatu wajji deemee ballo hojii waan kana bitee nuti agarree jirra. Kannaa inni qopheesses quba qabna naafa hayaati. Wajji laffaa ollee kalee akkasii jaartisaa sapiraayiz godhee balloon maashaallah dahaba kana fakkaatu bitee doolaara 1700 bitee. Jaartumati jetanaan aariyoon fadhaa jee balloon maashaallah sirraa jennee jirra. Maashaallah. Rabbi murtiis naa dheeressuun jaa. Akkasii amma kan jiru samosaa busa ashiraash. laa Affisu jaa. Nu baasetti kanna. Dhaabu. Daawwattoota keenya gaaballoo shawuu xiqqoo hedduu miizaanaasi yoon dachii jilbiibbadhe dachiin tunis naan cittii sodaatee mureetuma habuu malee isumaa jilbiibbatee itti kaayaa tuni abrii bahari dirqama godhuu qabaa isin akkam jettan akkana hayyee hayaatii fi Fatiyaan tokkoon baasanii itti kannanii inni waan keessaa baasuun beekneefi immoo itti kaa'uu ni danda'a. tokkoffaa irratti duraa jilbiibbatee atti kaayu akkasii ammaan tana akki inni itti kaayamu dura anis nin beeka dheengaddaan itti kaaye dheengaddaan qalabatii kaayee jira saniifuu nin beekaa duraan hin beeku ture guyyaa san bitaan jilbiibbadhee mirga deebisee kunna dhukkubee kana jijjiire akkasi ballo alfiyaa fuula duratti jilbiifadhu amartii harkaa kaayii fi ma sanuun haa deebisi sanuun haa deebisi inni bar jaartii isaa ta duraanii haadha ilmaanii akkana jette ambar saaree ittiin kaaye mee haaree fidii atti kaayo awalli kunnam toltolee jira beekti garatuma akkasii saniifuu karaa amma amartii uwwisaa sagantaa
qalabatii uffisuu deemna. Qalabatiin inni bitees keessatti qalabatii aruuzaa bite. Gaafa san hin binneefin saa akkuma kiyyaatti wallee waan hiraataa nyaatanuu gaafas hin qabneen saa anuu gaafas ilaaniin bitaa fi waan hiraataatu hin qabnu. Aboola tokkoon bullee innilleen akkasumaan saa saniifuu bakka takka kafalee gajjilbiifadhu. Akkasiin. Tokkoon. Tokko kaasi. Akkuma itti baratanitti mana qabachiisanii. Hin taane. Miila tokko kaasi. Eeywa. Taa'uun tante gurbaan nama guddaa. Hin taane. Usa mee usa dachiin hun hin murin gaaballo. Maashaallah. Sabra. Baga rabbi si gammachiise obboleettii tiyya. Baga gammatte ballo mabrook ballo mabrook. Akkasii kaan isiin manatti haa uffattu. Tokkicha inni kaayuuf qabuuf kaayeefii jira. Waaw. Maashaallah. Alfiya. Mee usaa kutak. Reefuun tan akkasitti boksiin hunda fixuuf akkas nu jette amma kamitti kana gammadee ka qofalta. Mee ogaa akkuma reefuu loltu sanitti gammachuu ta'e ibsi. Si beeka akkatti ibsitu. Wallahi irra kaa'amma akka reefuu lole sanii miti qaceellotti hin gammadee abbaa mana kiyyaa irraa jechuudha. Abbaan mana kiyyaa kaa'amata meeqa hojii jirraa gammachuu akka irra na gammachiisee takka na hin gammachiifne. Maashaallah. Kanumaafuu kaa isinis galatoomaa isiniin jaa. Galanni keen badini garuu waan takkaan si gaafadha. Mee duuba animma gaafaan Fatiyaan baara fuudhuu jettee dabarsitee geelee isiitiif na kannitu san gaafa badhaasa bahar hayaatii kannite san bahariitu beeki badhaasa hayaatii malee isiin badhaasa kiyyaa miti. Duuba mee ani hamartii takka hin binneefi akkanumatti jechuun osuma waliin jirru jaalalaan jaarsi kiyya kun eega jaalate haa fuudhu jettee murteessite ati mee haa gurras si kaaye mormas si kaaye harkas si kaaye mudduma qofa shanshalata muddii qofaatu hafee mee isa kana duuba akkamiin miiciyyoo amma 14 takka dhabdaa mee tanarratti fuusiftomma gammachuu tanaan. Laa walumaan gammanna malee hin fuusisu. Tafuudhaa sana jalan deddeebinan. Walumaan wal gammachiifnu malee aan fuudhaa keessan jiru. Akkam? Saayiba ani baardurii jaaladhaa ammoo booda tana. Maal dhageessaa donaa mi beekama? Takka akka arraan tanaa na gammachiisee hin beekuu jette. Takkumaatu akka arraa takkumaa osoo hin gammachiifne. Hayaatu dhugaadha. Akkuma beekamu kana caalaas si gammachiisee jira. Kana san jechuun sirrii miti. Sandee sahaadhamu maal sammaan eenyuuf himta? Anan kini ninja uwe hankanuma kalas taratiif fuula keenya dura kaawwee takka kan si gammachiise kanaafu dhisi hana bira taa'uu fidis ni galchaaf rakkoo laa miskiin wajji galtanii yoo ayoon mana geessee fa'u akkasi mee maayikii tanas kan jedhee itti na cinqu jirani silaan haasawuun fedha haasawuun silaan keessaan dhumu anillee wooma kanaan jechuu fedha dumaashiti yaati har'a gammaddee gammachuudhaan kaasoo babbareedaa nu godhuu qabda malee kana baattee dhaabbachuu mi yaaddoo bira kaayiin jaa kana yaaddoo naa qabu. Kalla yaaddatti kallabsi gada fuudha. Akkasii daawwattoota keenya viidiyoon tun hedduu dheerattee jirti. Viidiyoo lamadaatiin walitti deebinaa saniifuu baay'ee.